daawwattoota YouTube Isaaq Zeenuu. Egaa seenaan nuti isinitti himuudhaaf jirru kun seenaa jaalala dhugaa biyya keenya Itoophiyaa magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti taatedha. Seenaa namicha kanaa sirboottan hedduunii fi fiilmiiwwan hedduun irraa hojjetamaniiti jiru. Egaa torban kana keessa sooshaal miidiyaa adda addaa dhuunfatee jira seenaan jaalala obbo Lammaa kun jechuudha. Seenaan isaa akkana. Namichi asii gaditti argitan kun maqaan isaa Lammaa yoo jedhamu magaalaa Finfinneetti nama guyyaa guutuu bakkuma sana dhaabbachuun callisaan dabarsaa turedha. Hin dubbatu. Wanta nyaatuu fi dhuguu isa hin dhibbisu. Callisa hamaan dabarsa. Jiraattotni naannoo sanaa tokko waan inni nyaatuu fi saantima muraasa ni kenna. Inni garuu naaf kennaa jedhee sin gaafata. Akka jiraattonni naannoo sanaa dubbatanitti namichi dura injiinara ture. Yeroo dheeraa dura jaalalleen isaa yeroo sana bakka sanatti wal argan isa dhiistee biyya Ameerikaa akka deemtu itti himte. Achumaan deemte. Lammaan guyyaa sanaa eegalee hojii isaas lakkise. Callisa gadi fagoo keessa seene. Ganamaan ka'ee magaalaa Finfinnee jamoo irraa ka'ee haga gaafoo kaampii bakka jedhamutti miila isaan deemuun daandii asfaaltii walakkaa bakka sana dhaabbatee guyyaa guutuu dabarsa. Sa'aatii dheeraa dhaabbatee callisee daandii naannoo sanaa ijaan qaare. Eegumsi isaa garuu dhuma hin qabu. Yeroo galgalaa'u nama tokko osoo hin dubbisin kallachumaan gara mana jireenya isaatti imala. Waggaa dheeraa lakkoofsisee naannoon sunis jijjiirame. Bakkittiin inni dhaabbatullee bol'a taatee inni garuu sigaaraa isaa aarsaan aara sana waliin ittuma fufuu eegale. Aduu fi qilleensi fuula isaa gurraachessan. Jijjiiran inni garuu callisumaan ija isaa daandii irra osoo hin kaasin baranas achumaa eega. Eegicha xumuraa fi daangaa hin qabu. Waggaa xiqqoo dura namoonni jaalallee isaa biyya Ameerikaatti badde sana fidanii isa wajjin wal agarsiisan. Isheen imimmaan dachaa harcaasuun fiigdee boostee itti maramtee of to'achuus dadhabde. Hayyuun kaleessa biyyaaf ta'u sun amma yeroo akkanatti addunyaa wajjin wallolee miidhamuu isaa argitus of wallaalte. Inni garuu homaa sitti hin fakkaanne. Fuula isaa irraa gaddas ta'ee gammachuun hin mul'anne. Waanuma eenyummaa ishee yaadate iyyuu hin fakkaatu. Tarii yeroo tokko dheerina yeroo eegnu irraa kan ka'e nama eegnu sana dagannee gochuma eegumsa sana wajjin jaalalli nama qabaalaata. Dhugaa dubbachuuf jaalala dhugaa akkasii fiilmii irratti malee qabatamaan waan jiru hin fakkaatu. Jaalalli ammaa sila hammuma haalli mijatutti qofaadha. Ijoolleen dubaraas ta'ee ijoolleen dhiiraas amalli fi amanamummaan isaan jaalalaaf qaban akkuma fixeensa ganamaa ta'eera. Namni sammuu qabu garuu kanarraa waan guddaa barata jedheen yaada. Gatiin namicha kanaa garuu dubartii sanarraa barbaada. Silaa yoona namni kun waan baay'ee biyyaaf maatiisaaf ofiisaaf waan baay'ee buuseera. Hundaafuu maal godha? Waan hireen Rabbi namaaf qoode qofa qooddatu. Akka odeeffannoo tokko argannetti
jaalalleen isaa Ameerikaatti sagattee badde sun nama bultii jaarratee faadha ilmaaniiti. Egaa dhuftee argiteetti akkuma suuraa irratti argaa jirtan jechuudha. Seenaa lammaa kanaan sirboonni hedduun ba'aniiti jiru. Garuu weellistoonni bebbeekamoon sirboota baasan keessaa Haayilii Taaddasee isa tokko. Seenaa lammaa kanadha. Nama biraatu walaloo feedaloo isaa hojjetee fi kenne. Inni seenaa dhugaadha jedhamee gaafa itti himamu dhugaa ittiin fakkaanne garuu sirbisuu waan isatti toleef hojjetee kee erga hojjetee kee akka seenaa dhugaa ta'es bare. Egaa fiilmiiwwan afaan Amaaraa hedduun seenaa isaaniitiin hojjetamanii jiru. Garuu namni lammaadhaaf waan tokko godhee hin jiru jechuudha. Warri fiilmii ittiin hojjetan seenaa isaatiinis warri sirba ittiin hojjetan jechuudha. Namni kun osoo mana yaalaa geeffamee duukaa cinqamamee nama takkatuusi ofitti deebi'uu danda'udha. Nama jaalalaan miidhame sana booda saayikoo isaa irratti osoo hojjetame nama takkatuusi deebi'ee biyyaafis bu'aa buusuu danda'udha. Fuula isaa akka argaa jirtanu injinara guddaadha. Nama abdii biyyattii keenya ta'e turedha jechuudha. Kan jaalalaan akka kanatti namummaa keessaa ba'e. Egaa jaalala jechuun kana. Jaalala jechuun nama jaallachuun akka obbo Lammaa kanaatti jechuudha. Egaa nama kana gara sammuu isaatti waaqni haa deebisu. Sagantaa biraatiin hanga walitti deemnutti nagaatti. Kootiyaa biiftuutiyaa if duraan si qabaa daawwitiitiyaa suma daawwee qabaa. Nu keenya jennee si amanne harka siif rukunne